Ashamaa akkam jirtu viidiyoo kana keessatti dhimma tibbanaa ajandaa ta'ee wal falmii dhimma Finfinnee marii biyyaalessaa ilaalchisee ibsa paartiin abin baasee qabxiilee ijoon gaggabaabsee isinitti hima. Egaa dhimmi Finfinnee galma walgahii keessaa bahee alattillee ajandaa falmisiisaa ta'ee itti fufeetee jira. Paartii abiniin alattis paartileen akka Izemaa fi Inaat paartii jedhaman dhimma Finfinneetiin wal qabatee marii biyyaalessaa irratti wanti deemaa jiru sirrii akka hin ta'in komii isaanii dhageessisaa turan. Ejjennoon gama uummata Oromootiin jiru irra caalan ammoo silumaa dhimmi kun mariidhaaf dhiyaachuu hin malle kan jedhudha. Sababni isaa Finfinneen kan eenyu haa taatu jedhanii mariidhaaf dhiyeessuun abbummaa Oromoo moggaatti dhiibuudha yaada jedhu bal'inaan kan calaqqisiifamaa jiru. Mee qabxiilee abin akka komiitti kaase muraasa haa ilaallu. Marii biyyaalessaa kanarratti adeemsa marii sana mootummaan buteeraa kan jedhu qabxiin ibsa tibbana paartiin abin baase keessatti kan argamu. Giddu seentummaa fi dhiibbaan paartii biyya bulchaa jiru akkasumas namoota siyaasaa bal'inaan achi keessatti calaqqisiifamee jira. Kanaaf amanamummaa fi walabummaan marii kanaayyuu gaaffii keessa jira kan jedhu akka qabxii ijootti ibsa paartii abin kana keessatti ibsamee jira. Inni biraa dhimmi abbummaa fi ofiin of bulchuu jiraattota Finfinnee xiyyeeffannoo hin arganne kan jedhu kan kaase paartichi. Waayitaa abbummaa fi dhimmi bulchiinsaa Finfinnee irratti mari'atamu irra caalatti xiyyeeffannoo guddaa kan argachuu qabu jiraattota magaalichaati. Kanaaf sagaleen jiraattota kallattiidhaan dhagahamuu qaba ture. Kun hin taane waan ta'eef xiyyeeffannoon silaa kennamuu qabu hin kennamne yaada jedhu kan inni kaase. Garuu komishiiniin marii biyyaalessaa yeroo adda addaatti dhimma akkasii irratti deebii waayita kennu naannolee kamirraayyus ta'e bulchiinsa magaalotaarraa bakka bu'iinsa gahaa ta'e akka marii biyyaalessaa kanarratti hirmaataa jirudha kan kaase. Qabxiin biraa inni abin ibsa isaa keessatti kaase Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaa teessoo mootummaa federaalaa fi kan jiraattonni ishee of bulchan ta'uu qabdi malee eenyummaan ishee kan Oromoo ta'u Oromiyaa jalatti buluu qabdi maal kan jedhu kuni tasuma dhiyaachuun qabu fudhataman qabu kan jedhudha kan inni kaase. Itti dabaluudhaan uummata Oromootiif fi waamichi inni taasise maqaa Oromootiin siyaasa qollifannaa fi naannummaa garaagaraa warri namoota siyaasaa gaggeessaa jiran kana uummanni Oromoo dhaga'uun qabu yaada jedhudha kan kaasu. Siyaasni akkanaa faayidaa yeroo dheeraa uummata Oromoo miidha. Mirga uummattoota biroo tuqaa yookaan immoo walitti bu'iinsa saboota gidduu jiru ammeessaa kan jedhudha. Uummatni Oromoo fi Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsa siyaasaa akka hin uumne fi uummanni Oromoo magaalaan Finfinnee kan koomitii akka jedhu qabxii akkasii waan of keessaa qabu fakkaataa jechuudha. Qabxiin biraa ibsa kana keessatti argamu yoo komiiwwan adeemsa marii jedhame kun hin sirranne yookaan immoo deebiin gahaan itti kennamne paartichi marii keessaa dhiisee akka ba'u kan inni akeekkachiise. Dhimma komisaa kanarratti garuu hanga yoonatti paartiin biyya bulchuus ta'ee akkasumas komishinii marii biyyaalessaarraa deebiin hin kennamne. Garuu miseensa paarlaamaa fi qondaalaa baa'uu kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa akka mootummaatti otoo hin taane akka dhuunfatti yaada isaanii kennaniin odeeffannoon dhimma magaalaa Finfinneetii wal qabatee keessumaayyuu teessoo mootummaa federaalaa akkasumas teessoo mootummaa Oromiyaa akka isheen taatuu fi irratti mari'atamaa ture dhiibbaa qaama olaanarraa dhufee jedhamee ibsi paartilee adda addaatiin bahu yookaan immoo wanti miidiyaa hawaasaarra naanna'u olola sobaatii kan isaan jedhanii ibsan. Obbo Qajeelan keessumaa dhimma magaalaa Finfinneetti jalqabarraa kaasee yeroo nama 10 irraa mari'atamu kaasee hanga 250 haga 500 iyyuu dhimma kanarratti mari'atamaa ture. Ajandaan amma gidduu kana olii gadi deemaa jiru olola siyaasaatiif kan itti fayyadamedha yaada jedhu kan isaan ibsan. Komishiiniin marii biyyaalessaa kan tibba kanarratti deebii kennuu baatus turtii BBC waliin tibbana taasiseen yeroo dheeraadhaaf dhimma Finfinnee irratti mariin bal'aan gaggeeffamu mirkaneessanii jiru. Keessumaa Finfinneen magaalaa federaalaa ta'uu qabdi yaadni jedhu bal'inaan akka irratti walii galamedha kan kaasanii. Garuu abbummaan Finfinnee fi faayidaa wajjiniin wal qabatee ammayyuu garaagarummaan yaada bal'inaan akka jirudha kan isaan eeran. Dhiyeenya kana jechuun erga mariin namoota
gara 250 fi gara 500tti darbee yaadonni wal falmii ciccimaan akkasumas wal faallaa fi garaagarummaa qaban hedduun dhiyaachaa akka dhufanillee Profeesar Masfiin kaasanii jiru. Egaa walumaa galatti Finfinneen kan eenyuuti? Oromiyaa waliin hariiroon ishee maal ta'uu qabaa? Akkasumas magaalaa federaalaa moo magaalaa guddoo Oromiyaa? Akkasumas kan lammanuu haa ta'u dhimmi jedhu ammallee deebii hin arganne jechuudha. Mariin kun hin xumuramne akkan yaadutti torban lamaaf itti fufanatti fakkaata. Itti aanee maaltu ta'uu danda'a kan jedhu bal'inaan kan eegamu ta'a jechuudha. Waan waliin turtaniif ulfaadhaa.